بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت هردفتوت ميديا بركة هرا بكا عداجر بكا ألفنا بكا بودا بكا جمجو بكا منبع علمي أكا أبا جفر دريتي نما بيا كان كابي أدي ماجرو نما بيا جما كانت إجافي قربو قلبي اتقودي ittiin deemaaru biratti argamna. Isaanis hundeessaa fi hoogganaa kollejjii Abbaa Jifaar kabajamoo Sheekh Hamzaa Sheekh Muhammad Nuur munaasabaa Ramadaanaatiif jennee isaan biratti argamne. Baarakallahu fiikum. Gara isaanitti isin dabarsa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Wa usalli wa usallim ala al-mabuuthi rahmatan lil aalamiin nabiyyina wa habibina قرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أولا قبل كل شيء نحمد الله ونشكره على أن بلغنا رمضان بعد أن بلغنا رجب وشعبان في أمن وسلام. Alhamdulillah. Egaa duraan dursee waggaa Ramadaanaa ji'a kabajaat kanaan nu ga'e nama baay'eetu kan odoo hin qaqqabiin deemetu jira. Kan gidduu kanas guyyaan isaa murtaa'ee deemuudhaaf qophaa'ee jira. Egaa Rabbiin nu qaqqabachiisee nama isaan nagaan soomee kenna ji'a kana keessa kennamu nasrii injifannoo rizqii hundaanuu kan itti milkoomnu Rabbiin kadhata. Warra immoo bara darbe nu waliin soomanii har'a immoo bakka biraa jiran jaraa fi maghfiraa kadhata. Har'a waggaatti obboleessi keenya gaafatamanii qanaat barakaa Abuu Fawwaas nutti dhufee jira waggaadhaaf waggaatti. Duraan qanaatattiin kun akka naannoo keenyaatti akka godina Jimmaatti qanaat daawaa irratti hojjettuudha. Daawaa kan biyyatti nashartuudha. Laakiin namni keenya ammallee qanaata kana keessummeessuu irratti qanaata kana akkasiin guddattu ta'uu irratti namni keenya xinnoo ammasii boodatti hafaadha. Kanaafuu yoonuu wal kabajne malee yoonuu wal guddifne malee nam biraadhaa nu guddisa jennee eeguun sirriin ta'uu. Namni har'a waan adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaa waan khidmaa diinii hin qabne haala adda addaatiin geggeeffamuu suma kana duukaayii hiriira baay'isa. Kanaafuu qanaatul barakaa jedhamtu kana akka duukaa hiriirtanu akka jabeessitanu mucaa kanas gargaarsas akka gootanu isinin jedha. Kanaafi kanaa waa hedduu hojjetaa. Sooshaal miidiyaan kuni wakabaa baay'ata. Warra wakabaa waan adda addaa qabantu irra sagalee
baay'ina argataa jiru. Inni akkanaa kun egaa yoo du'aas nuti akka keenyaa warri har'aa minbarii irra jiranu, warri masjida qabanii jiran, warri halaqaatii qabanii jiran, khaasatan bakka admiin itti qara'amu yoo kun wajjiniin dhaabbate jedhe malee hin guddatu wakabaan qabu kan waan ta'eef. Kanaaf egaa isa galatoofannaa ziyaaraa kanarratti. Barakallahu fiikum. Kollojjii guddaa bareedaa Jimma fakkaatuu fi Oromiyaa fakkaatu biyya Jimmaa keessatti masjidaa wal qabsiisanii ijaaranii jennaan Jimma ittiin ifa argate adeemaaruudha. Barakallahu fiikum. Duraanillee itti gaafatamaa majlisa godina Jimmaa kan turanidha. Ammas miseensuma majlisa godina Jimmaati akkasuma miseensa majlisa Oromiyaati. Barakallahu fiikum. Egaa kana caalaa beeksisuudha meeqaamaan immoo kottaati hojii isaaniis ilaalaati. Amma gara gaafii keenya tarkaanfannaa. Barakallahu fiikum. Ramadaan yeroo hunda dhufee nama dabarfataa. Irra guddaan namni Ramadaan irraa argachuudhaan milkaa'u maalinni. Hijraan har'aan waggaa 1447 Ramadaanni hijiraa waggaa lamaa keessatti kan inni dirqamni isaa dhufee jedhee egaa har'aa gara waggaa 1446 akkas ta'uu isaati. Ramadaanni baranaadhaa maasha Allah si bareedaa dhufe yeroo bareedaa keessa dhufe bokkaanis azaanaman godhu namni salaatuu barbaade soomuu barbaade saddaqachuu barbaade bara baranaa kana bara maallaqnis akka gaariitti sababii oomisha bunaatiin namni hundinuu baadiyyaarraa qabee namni garshii barana garshii qaba. Kanaafuu wanni isaa hugaa soomni baranaa kun sooma addaa ta'ee argamuu qaba. Akkamitti sooma addaa ta'a jenna? Soomni akkuma beekamu ji'a sabriiti, ji'a nasriiti, ji'a injifannooti. Kanaaf nuyi amma waqtii nu keessa jirru waqtii baay'isee rabbitti nu haajomsiisu harka keenya ol qabuun isa kadhachuun nu amma biyyi keenya amma waan hin taane keessatti dirqamsiifamtee gara fedhii waan hin qabneetti deemtee jirti. Kun immoo deemee biyyattii warratti rakkina fida. Kanaafuu isa kanas nasriis akka yeroo gabaabaa keessatti wanni jammarame suni bakka ga'u rabbiin kadhachuu barbaachisaa. Namni jiini kun egaa ji'a keessa rabbiin kadhatanu, ji'a keessa rabbiin zaakaranu maaliif ud'uuni astajib lakum jedhee jira. Du'aa na kadhaa jedhee jira. Amma yujibu al-mudtarra idhaa da'aahu eenyu namni haajumaan ani wanni kadhatee jedhee du'aa isaadhaa hin qeebaluu fi jee rabbiin gaafataa jira. Kanaafuu jiini keessa gaa iftiraara ta'anii haajumaa ta'anii wanni isaan ji'a kana ji'a ramadaanaa kana. Kanaafuu namni hundinuu haajumaadha. Namni hundinuu nikaan ilmoo barbaada, nikaan warra barbaada, nikaan abbaa manaa barbaada, nikaan adda addaa, nikaan dunyaa barbaada. Waan hundaafuu biyyi haajumaadha. Haajaa kana gaa keessa ji'a kana taqabbalee qalbiidhaanis zaahiraanis ji'a kana qeebalee keessa waan barbaadu san quraana qara'uudhaan zikrii zaakaruudhaan du'aayii kadhachuu salaata jamaa eeggachuudhaan kanatu sirraa barbaadama malee nyaata qopheeffachuu fi shorbaadhaa fi uffata jijjiirrachuudhaanii jiini ibaadaadha jiini ramadaana hin eegamu. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. للصائم فرحتان حديث يركم ربي صلى الله عليه وسلم فرحتان قمتوني لما تجرى وانتجرى يكون مالي نمني نياجو رغو أفتشو أشكو يرو فطرين غي فطري أدى كان أفتين كما ذكري وين جرو هالو متى كان كذا فطري ذات فطري إرجنتنا الصلاة تتبايد بومون جرو
إشكيل موهي وكبار موهي تاع رمضان إنما باي يدف نما رب الرحمة تقول إف ملئ للصائم فرحتان اللي جرى يقولي على كمين أرجعتمون دندام بارك الله فيكم. صومني تقف الدرو أندرسي رمضان يكوني إني وقع رأيني وديبه وقع دات أما قافك يا من دابتوت لكن نمني مول جلو ما دي ماجر إني هرقو جانسا رمضان كون اتئو في شارقتي جدي إيقا واني سر بربادمو أكوان رمضان كان مالي رمضان بران صومني رمضان بران أرقني تعوتو هندك نراو إيكا جيتشو للصائم فرحتان gammachuu lama qabaa jedhan namni soomaan oole gammachuu lama qabaa jedhan tokko har'aa jalma qoonqoon isaa gogee arrabni isaadhaa kan goge sun jiidhatee bishaan dhugee tamara nyaatee waggaa jedhe hin gammada qalbii isaa baay'ee gammada guyyaanuma san galgala ga'uu sanii fi baay'eetti gammada jechuudha. Inni kuni isa duniyaa irratti gaafa immoo akhiraatti immoo namni sooma kana haqiiqaadhaan soome jedhee gaafa guyyaan yooma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ataa Allaha biqalbin saliim gaafa san waggaa sawaaba soomaa kana argee jedhee baay'eetti gammada. Maaliif hadiisa qudsii keessatti rabbiin as-sawmu lii wa ana ajzii bihi soomni gimmitii keessa akka hisaaba keessa galee beeku maal ibaadaan kan gimma hisaaba keessa galee jira salaanni wanni biraa sadaqaan al-a'maal as-saaliha a'maal saaliha da hisaaba keessa galee jira tokko irraa amma kudhanirraa amma dhibba torbaa isa barbaadamuu isa kana wali mudaa'afaa godhaaf yudaa'ifu liman yashaa laakiin amma as-sawm lam yuhaddad صومنين هددمني صومني شارها كان جرمي فإنه لي وأنا أجزي به وأن عبادات يقول أنتو كالمساتي لكن كيسا صوم الدم باسي قال الصوم لي كفى شرفا إن قال شرفا في كبجم ماذا في صومني كالربي تأي جزا سادة ربين وفقابو دافو إن قال كان في نمني قاقا فسواب سارجي guyyaa qiyaamaa jannata galee jedhe baay'ee itti gammada jechuudha. Gara gaafii dhuunfaa keessatti illee xumurra inshallah barakallahu fiikum. Ramadaana yeroo jalqabaatiif meeqa soomtan isin? Ramadaana awwala yeroo ijoollummaa jechuudha. Ijoolleen amma seenaa tokko qabu. Booddanyaan kan qofaani maal jedha nyaataa oollee jedhe. Gizee fixniin ga'e jedhe firfiritti tokko jirti kan dhadhaa qabdu isii nyaachuudhaaf jennee jedhe maqaa soomaa oolle jennee wanni isaana jedhanii ani illee waan kana ofirraa kan jaraanii malee akka kootitti hin beeku yeroo kamii akka soomne isan hin beeku. Barakallahu fiikum. Ishee gaafii addaa Ramadaana sooma Ramadaanaa keessa seenaa wayii keessa jiru yookaan rakkinas ta'ee yookaan qurbummaa ta'ee kan isin biyya irraa baatanii ta'us biyyatti ta'us kan yeroo hunda si yaadattanu soomni isin soomtan keessaa. Gizee hunda kan irraanfachuu hin dandeenye sooma gizee dawwee jirruuti. Yeroo dawwee jiru sanii musaafira achitti nyaanni akka argame akka wanni ittiin siin argamu sooma achitti soomnedha dawwee keessatti soomne. Egaa wanni dinqisiifadhu sooma san keessa Haji Xaahaan isaan bira jirra. Haji Xaahaan kun akka ammasiin jedhe Haji Kabir biratti quraanaa jedhama keessa haffatanii hifziin isaanii cimaa ta'u bira boonee odoo salaanni tura salaan taraawii kun hin tursiisu odoo isa gadiin dura bu'in dhaggeeffannaaf Qur'aan dura bu'in dhaggeeffannaaf. Min ajiib tokko dogongorri tokko hin jiru. Dogongorri tokko siin jiru. Baawwadoo dukkana keessa salaannan sanii Qur'aanicha silaa dhaggeeffanneerra nu haffaasaa miti
nazarumaa isaanii ilaalle laakiin gizee salaatan dogongorri tokko illee hin jiru dukkana keessa baana kuni gizee dawwee jirudha akkasii gizee immoo ifa suudii dhaqee immoo salaata a'immaa haramaarraa kananii miidhagsee qalbiin kan koo hidhamu Abdallah Ali Jabir isa baay'ee qaraatii isaas nan jaalladhan ture tamxiixa siin qabu wadii siin qabu isatti aan immoo Sheekh Shureem Ibrahim Shureem isa qaraatii isaa dha'utu halkan guutu dhaabbate hin quufu kana wal ta'assura itti ta'uu yaadadhu jechuudha. Barakallahu fiikum. Hayyee dhumarratti mee maal nu dhaamtani barakallahu. Mosoo bal'aadhaaf illee ibis qabuufaatti maal dhaamtani? Wanni inni kadhaamsaatti dhaamuu barbaaduu fi uummanni keenya ilmi irraa fagaateera. Ilmi hin qara'amaa laakiin bilcheessuun hin jiru. Ilmi kan bilcheessuun barbaachisaadha. Ammas meeshaa haarawaa kan meeshaa amma dhufe kan isa kanatti namni keenya ulamaan itti fayyadamuu kompiitara fakkeenyaaf katabuu barreessuu dubbisuu baasii ammas wanni biyya keenya hin jirre baasii waa katabuu jiru namni qaraasisu waggaa meeqa taa'ee waggaa qaraasee jedhe baasii waa godhee uummata kanaaf takka afaan isaatiin afaan inni beeku saniin baasii gara katabanii fi akka inni qoonqa biyya amma ijoolleen tamaartu kana akka itti fayyadaman godhuu kanatu hin jiru amma biyya keenya keessa kunillee akka jijjiiramni akka dhufu jijjiiruu waa katabu amma seenaan ofiidha namni hin katabu seenuma isaadha maqaadhuma immoo sirriitti maqaadhuma waliidha sirriitti hin beeku maqaa abbaa yoo isa beeke maqaa abbaan beeku maqaa abbaa yoo beeke maqaa akaakayyuudha hin beeku kun hundinuu maqaas taariikha ofiidha siira zaatiyya maal hojjetaa ture yeroo aanarraa qabee amma yeroo ammaatti gizee barataa tures barumsaan booda immoo ifa hojiitti dhufe hojii sanis bakka irraa ka'e bakka ga'e kana namni keenya waa tokko argachuu hin dandeenyu nama ulamootuma darban warruma dhiyoo deeme kana seenaa isaaniidhaa hin katabna yoo jenne argachuu hin dandeenyu. Maaliif namni of qopheessee kaa'ee hin jiru. Namni barreessuu qaba. Waan ofii hojjete waan akkaataa ta'e kana siiraa zaatiyyaa isaadhaa beeksisuu qaba. Booda sanii wanni nasharamu fakkeenyaaf booda inni du'e nasharamuu hin danda'a wanni sun. Booda nam tokko waggaa deemee jedhe wanni isaadhaa barreeffamee jiraachuu qaba. Fakkeenyaaf Haji Shaafii rahmatullah alayhi Haji Kamal Haji Abdussamad amma jara kan raa odoo katuu jenne maal kasab nama isaanii wajjin deemee darasummaa irraa qabee wajjinii yoo dhise malee waa tokko wanni jara lafa kaa'anii deeman hin jiru. Kanaafuu inni kun akka yeroo ammaatti jijjiiramuu qaba namni keenya aan jedha. Uummanni keenya immoo uummanni hawaasni guddaan kun maashaallah isaanis ulamaa jala deemuu qabu malee amma fatwaan baay'ateera namni wallaalaanis tokkitti ol ba'ee namni hundinuu meeshaa kanatti ol ba'eeti fatwaas hiyyeella'u fatwaa godhuus hiyyeella'u kanaafuu khilaafa baay'ataa jiru kanaaf namni ulamaatti deebi'uu qaba ulamaa naannoo isaa jirutti deebi'ee
qoratee baratee barachuu qaba waan isa rakkisu malee amma wanni cimaan akka biyya keenyaatti wanni badee jiru dubartii hiikuun baay'ateera. Hiikanii immoo deebisee ammas immoo wajjin jiraachuun baay'atee jira. Kuni baay'ee musiibaadha kun. Maaliif namni fatwaa godhu baay'ateera. Namni fatwaa kennu waan baay'atee jiruu fi namni warra fuudhee warra gad dhiisee ka'ee itti deebi'ee wajjin jiraataa jira. Iddaa eeggataa hin jiru. Waa hedduu dhagaa wanni uummanni keenyatti. Kanaafuu ulamaa naannoo jirutti akka fayyadamtanu akka agartan fatwaa adda addaadha. Fatwaa qilleensarraadha akka hin fudhanne hin jedhaan uummataaf. Fatwaa qilleensaa akka hin fudhanne bakka minciisaadha. Bakka wanni sun ka'e ulamaan jira mashaallah. Bakka hundaa'u aanaa hunda keessa ganda hunda keessa yeroo ammaadhaa ulamaan jira. Ulamaa jala deemu ulamaa irraa qorachuu barbaachisaadha malee hiikee ka'eeti deebitee egaa nangaabbee nagaan qabuuni ofuun beeku waan adda addaa dubbata akka qalbii namaa mufachiisuudha jedhee jechuudha. Inni kun hin ta'u shari'aadha. Silma namni wal jaallataa wal dhungataa waliin hiiku daldanii hiika waggaa hiikee jedhamu booda kanaatiin mala barbaaduun isarra hin jiru. Duruma qabee waan hiikaa jedhamu kana afaan isaadhaa qabachuu qaba. Arraba isaadhaa qabachuu qaba. Wanni ittiin qaxaanu baay'ee jira waan ta'eef yoo isin hiiki jettes inni immoo deebitee sirri buusedha jechuun hin qabu. Mana dhiisee yoo isidhaan wal lole mana dhiisee ba'uu qaba. Yoo ba'e jedhe irraa gala. Uummataa fi wanni ergaadhanii natti mul'ate jennaan dabarsu jechuudha. جزاكم الله خيرا شيخنا بارك الله فيكم حفظكم الله رمضان كن رمضان بركة ربنا فقدوا سكنتها بريدة إن شاء الله يرويو كيستي والمناسبة رمضان كانت بإذن الله ولتديبنا جزاكم الله خير الجزاء ومريك ربنا فريرسو نما لقاد أن ولتديب ربنا فقدوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي سيف مجيسي فكنه ربي سيف مجيسو وعندما ربي سيف لافسو dugdubatti rabbisiin deebise. Waan si harkisu dugdubatti si harkisu sirraa rabbi si harkisu. Naa milkaa'u hojii kan itti milkootee arras borus itti milkootee itti gammaddu rabbi si haa taasisu. Asidii qalbii hundumaa immoo si duukaa rabbi haa qabu. Miidiyaan kan kee kun guddattee bootaa qabattee qirincaa qabattee nama hojjetu qabattee waan du'aafuu rabbi siif mijjeessu rabbi sin takaalaa rabbi sirraa hiiku wanni hedduu qabattee kaameeraa hedduu saadhaa qabattee deemuu goddanyoota nama gaarii kan walii taatan isa kanaati wajjin rabbi si haa waffaqu kana qabattee kaatee immoo deebitee namni kaanii si dura dhaabbachuu gufuusi jala dhaabbatiin gufuusi jala habuqa gufuu rabbi si jala habuqisu rabbi si milkeessu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمساس إسلاما ميديا بركة مدى سربيدا كنو بركة كمالي ساتي وهي كردكا تمساس إسلاما